Akkas kun abbo kan gatii naman kaffalchiisne kan dafeellee nama qaqqabsiisu kana argate abboo jaarsoo uffataa jedha kunorra taa'e. Hin tolche mala baashiitii godhare. Gatiin tiraanspoortii waddadee jennaani. Inni immoo farda isaa guyyaa jammaree jechuudha. Agartuu zadee namni tooftaa beekaa. Inni kaan halkan deemaa, inni kaan guyyaa ittiin deema. Gaafa tiraanspoortiin dabalu yoo akkas goone malee hin ta'u jedhaniit bakka itti kutani gaa akkas. Dhugaa rabbinnoo sirriimatti nama baataa sanuu naman quuquu fakkaata dubbisaa. Naman quuquu fakkaatannoo dubbisaa wal qixxeessee nama baataa jedheen. Ayobbo waruu halkan horii isaafti guyyaa nama baatti. Amma silaa waraabessi guyyaan deemuu guyyaan rafaa halkan deemaa bulaadhaan guyyaa maaf hirribni san qabneree maaf hin rafneree moo namichuma kanatu ajajate akka ajajjiisaatti adeemaa jira. Anuu naan galee sanuu hookila fata godhee mookisa baasaa jira namicha. Hay miskiina hay badee miskiina atoobisiin kaateerumatti gooti. Akkasii kun abbo yoo qarshiin tiraanspoortii dabalee farda akkanatti fe'atanii tinookii bahu. Maaliif jennaan bara fide kaamal goona ree. Amma namoonni baay'een namicha kanatti yoona kana quba qabaa jiru. Gubataa marqaa hubataa xargaadhaan inni rakkoo isaa waan beekuuf malee tola itti bahee akkasitti fataa jechaa jiru. Anu yoo sagalee isaa dhaga'e nan sodaadha. Amma biyya kanatti guyyaa tokko dhaga'ee hin beeku qoteenyaaf. Mee warroonni Dubaayii jirtan warroonni sagalee waraabessaa dhaggeessanii beektani koomintii jalatti naa barreessaame. Dhugaa rabbiin guyyaa tokko sagalee waraabessaa fi sagalee jaldeessa qamalee dhaga'ee hin beeku. Hani adurreellee na nagaa sarees na nagaa handaaqqoos na nagahaa. Kan waraabessaa fi kan qeerransi kan jaldeessaa kan qamalee dhaga'ee mayyuu hin beeku. Mee namoonni Dubaayima keessa jira waraabessi jettan koomentii jalatti naa barreessaame. Anumatu dhagahu moo hundumatu akka kootiin dhagahu moo anatti safara waraabessi jirurra hin jiru mee natti himaa. Maa waraabessi nu yuusuun jedha gaaf tokko manaamaan yookiin immoo abjuutiin jechuudha. Waraabessi huyyuusa. Yoon ka'u riba keessan jira. Garuu waraabessi immoo sagaleen san jiru. Abjuutu abjuu ta'ee jechuudha. Kana akkasii amma tiraanspoortii wadda dennaan jaarsanu qophaa'eetti bee. Ani galma lafatti galma gabaabaa natti fakkaata amma waraabessi. Inni asirratti tolaatti godhee akka fardaatti nama baatee deema. Garuu miilli isaa mirgaa inni duubaa maaliif lafarra harkisa? Akkasa kaanii lafarraa ol fuudheen fagaatu inni lafarraa harkisa lafarra gootota jechuudha. Naafuma ta'eetu ala teera moo uumama waraabessaati laati. Namoonni akka kootti gaaffii sidiitti ta'u jira laate. Warra balummaa waraabessa yaabbatu warra balummaa akkas dhuguma amman bare kun amman amani'an. Erga namicha kanarratti argeen amane. Waan nama baatu natti fakkaanina lafatti dhiyoo waan ta'eef jechuudha. Innoo lakkaa hin baata kunoo fataa godhee han isa viidiyoo waraabuu kan isarra qof jedhee taa'u sana. Ayi bara barri maannuu nagaraa jira. Dhuma mul'atte kaa guyyaa ijoo yaabbatanii deemu. Inni kaan halkanitti nama hammata inni kaan immoo guyyaa mayyuu oofee deemu akkanatti. Saafuu. Anam waan tokko carr hennaan biyyatti jechuudha waanuma waraabessa dhufee horii qabatee natti fakkaata. Waanuma waraabessa dhufee balbala dhaabatu natti fakkaata. Wanti koshosh gonnaanu na heedu'e bakka. Baay'een sodaadha. Garuu biyya kanatti immoo sagalee isaa barbaadee dhabe. Na nagaa jeetanii jechuudha. Homaa takka dhagaamu qorichumaaf waan hin dhageenye ta'ii hirribatu immoo na dhageera yennaan inni huyyuusu ta'ii na galuu dideera. Anumatti gaaffii ta'e immoo nama hundatti gaaffii ta'eera laati meenaa deebisaa koomentii jalatti. Ammoo nagaan irraanfannee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koo fayyaa kooti galata rabbii haa ta'u isinillee nagaa akka qabdan abdiin qabaa nageenyi keessan lafa jirtan hundumaatti irraa hafaa fi guutuu haa ta'u isiniin jedha. Egaa akkuma na beektan
yuutuubii koo kana sabiskiraayibii laayikii sheerii naa gochuu hin dagatinaa naa jajjabeessaa isiniin jedha yoo barbaadan immoo farda akkasii bitadhaa.